Waaqayyo inni nagaa nuu kennee mana isaa keessatti akka argamu ayyaana isaa inni nuu baay'isee bara baraan kan ifame haa ta'u. Iddoon kun iddoo ulfinaadha. Sabni nuyi bira jirru iddoo ulfinaadha. Wanti asitti godhamu hundumtuu ulfina qabeessa. Iddoo ulfina qabeessa kana inni nu dhaabe nu jiraachise nu teessise bara baraan haa eebbifamu. Egaa Waaqayyo inni akkasitti akka jiraannu godheefi itti fufnee immoo jireenya isa guddaa isa ulfina qabeessa sana isa kanarra caalu akka jiraannuuf immoo inni nu qopheessaa jiru ammas bara baraan haa eebbifamu. Akkuma sila jedhame maqaan koo Taklee Taatoon jedhama. Waldaan irraa dhufee waldaa Makaana Yesuus Biiftuu Naqamte. Gaa maqaa kanaan namoonni bakka isaan beekanii Booqee iddoo jedhamu. Ji'a lammaffaa koodha, ji'a lama fixee sadaffaa koodha ergan naqee dur garuu waldaa Makaana Yesuus Dirree Dargeerran ture. Garuu gaafa dhufu immoo maatiin keenya gara kana turan fakkaata. Hantaatooti kan jedhan tokko maqaa baay'ee waamaa oolan gara kana dhaala argachuun koo nan qoradha malee. Falmuu dhufanii kunoo. Haa ta'u Waaqayyoon hin galateeffanna ammasii Waaqayyo eebbifamu. Ani lubas kanan ta'e dhiyoodha. Takka takka wangeelaa yoo jedhan nan awwaadha. Kanaaf naan jedhu namoonni gaafa wangeelaawota warra kaan waamanii gaafa nan awwaadhu ammayyoo hin barree ati jedhu. Egaa lachuma isaan awwaachaa jira amma achi gaafa mubbutadhu garuu gar tokkotti nan deebi'e jedhee yaada. Waaqayyo immoo inni maqaarra caalu qabu. Maqaan isaas waa godhu nu fuuldura, nu dudduuba, nu bukkee, nurra jira. Ameen. 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 Eessaan akka ol gale hin beeknu. Eessa immoo akka dhaabataa jiru hin beeknu. Ilaa fuunnoo inni agarsiisuu hin dandeenyu Waaqayyo nu gidduu jira. Ameen. Inni nu gidduu jiru immoo ulfina argatu. Ameen. Guyyaan irraa akkuma deddeebee dubbatamaa jiru guyyaa irbaanni qulqulluun qophaa'ee warra isa fudhachuuf qophaa'aniif itti kennamudha. Egaa waldaan immoo warri isa fudhatan akka qophaa'anii fi torbee lama torbee sadii yoo xinnaate torban tokko jettee beeksifti. Itti yaadanii dhimma kanaaf kan of qopheessan jiru. Kan immoo dhimma kooti jedhanii kan of hin qopheessine jiru. Kan of qopheessaniif of hin qopheessine gidduu immoo akka qophaa'uun ta'utti kan hin qophoofne garuu of qopheessaniiru akka qophaa'uun ta'utti kan hin qophoofne jiru. Isaan kana walitti sassaabnee gar tokkotti deebifne. Yoo gar tokkotti deebi'uuf karaa barbaadaa jiru ta'e, daandii barbaadaa jiru ta'e, warra akka gaariitti dhimma kana isa isaaniif qophaa'e of qopheessanii dhufan duukaa warra hin qophaa'anii immoo godhanii akka barbaachisutti hin qophoofne sana akka isaan waluma duukaa gar tokkotti adeeman goona. Hafuurri qulqulluun immoo dubbii kana qalbii isaanii biraan gaha. Kadhadha Waaqayyo. Dubbii sagalee Waaqayyoo ani keessaa dubbisu kutaa guyyaa irraa nuuf kenname miti. Garuu lubni iddoo aarsaatii kan dubbachaa turan Qorontos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 amma 30 gidduutti nan dubbisa.
kaanee dhaabannuudha. Kadhannaa makeetu jirte dhaabadhaa. Siin jeequuf miti. Akkas jedha dubbiin kun. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatu utuu gargari hin baasin namni buddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaas in yakka. Egaa namni qoree ofa ilaalu ergasiis buddeenicharraa haa nyaatu xooficha keessaas haa dhugu. Dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargari hin baasin namni buddeenicha nyaatu xooficha keessaas dhugu firdi ofirratti fiduudhaaf hin nyaatu hin dhugas. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha, dadhaboodhas. Namootiin kaanis du'aniiru jedhe kadhanna Waaqayyo. Guddaadhaa fi jabaa kan taate, kaleessas kan turte, har'as kan jirtu, darbitees jiraachuudhaaf haboo faangoo kan qabdu, eenyullee bara sirratti kutee hingaa darbuun dandeessu kan siin jedhu hin jiru. Dhaabi asumatti kan siin jedhu kan si dura dhaabatu, haalaanis haalaa garasittis haalaa asittis kan si dhaabu hin jiru. Kanaaf guddaa jennee si waamna. Kanaaf Waaqayyo jennee siif saganna. Si duwwaatu Waaqayyoodha. Bara baraan teessoo kee irratti ulfaadhu. Bara baraan teessoo kee irratti eebbifame ati. Egaa galata sii dhiyeessa. Warrati guddummaa kee jalatti waamtu, qulqullummaa kee jalatti waamtu, bakka dhiiga keetiin qulqulleessite sanatti waamtu. As jirra kunoo. Dubbiin kee nu haa argatu. Hafuurri kee qulqulluun nu haa argatu. Akkuma dubbiin kee Waaqayyo dubbii isaa nama dhabu jedhu sana dubbiin kee nu haa argatu. Suuqa nuyi kee jirru keessatti, lafa fagoo nuyi jirru maqaa Yesuusiin dubbiin kee nu haa argatu. Sammuu keenya haa argatu. Laphee keenya haa argatu. Lafee keenya haa argatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu argadhu. Akkati nu arganne nuuf si gidduu kan dhaabatu, yaada keenya kan wallaansoo qabu, akka nuyi of hin ilaalle, akka nu hin qophoofne kan godhu, ji'a guutuu nu cannaqaa ture, torban guutuu nu cannaqaa ture, guyyaa guutuu nu cannaqaa ture. Sababii kanaan biizii nu godhee har'as akka nuyi of hin ilaalle kan taasisu hafuurichi hamaan sun kan rukutame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Yaada keenya lole, agartuu keenya lole, lafeef laphee keenya lole, akka nuyi guungumtuu ta'a, guungumaa akka nuyi ta'a, jibbitu akka taane, jibba akka taane, gooltuu akka nuyi taane, goolaa akka nuyi taane, nagaa akka dhabamsiifnu kan godhu hafuurichi hamaan sun hadhaamu. 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 Nu gidduudhaa carraa hin argatin hadhaamu. Nurraa carraa hin argatin hadhaamu. Naannoo keenya nagaa hin argatin hadhaamu. Mana keenya keessaa carraa hin argatin hadhaamu. Wallaalaan beekaarra hadhaamu. Dhiiraaf dubartiirra hadhaamu. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun haa waraanamu. Dubbiin kee daawitiidha. Dubbiin kee mastaawotiidha. Dubbii kee kanaan of ilaalu, dubbii kee kanaanis of madaalu, madaallees of dhiyeessuu nu dandeessisi. Yaada kee hamma dhumaatti nuuf baay'isi. Cubbuu keenya raawwattee akka inni haxaa'amu godhu. Maqaa isaatti nu jaallatti gooftaa Yesuusiin. Ameen. Noora ulfaadha. Isin haa eebbisu. Mata duree ani dubbii kana jalatti dubbadhu
qoraatii of ilaalaa isa jedhudha. Namni nama qora, nama ilaala malee badaa of hin qoru, badaas of hin ilaalu. Ani ijoollummaa kootii kaasee akkuma amma ijoollee ammaaf asitti kadhatamee barumsa dilbataa baratan baradheetan guddadhe waldaa keessatti namoota irra caalaa isaa of qoran utuu hin ta'in nama qoran hin beeka baay'ee isaa. Of ilaalan utuu hin ta'in nama ilaalanii namarratti yaada kennan hin beeka baay'ee isaa. Of sororuu utuu hin ta'in nama sororuudhaaf kan ariifatanii fi qabxii warra namaa kennantu baay'ata. Egaa iddoo kana immoo beeku. Iddoo kana bara 2001 yookiin 2002 natti fakkaata adaarii galgalaa dhufee tajaajileera. Galgal Qees Darajjee faan beeka warra na waame malee gartuu gaaficha na waaman gartuu kadhataa ta'u faarfattoota ta'u hin beeku. Garuu wangeelatti lallabee hin galee bara sana. Egaa isin warra namoota qoranii ilaalanii fi warra of qoranii ilaalanii isintu beeku. Dubbiin amma dubbadhe keessatti irbaanni gooftaa yookaan irbaanni qulqulluun maaliif akka dhiyaatu gargar baasanii beekuun akka isarra jiru, maaliif akka dhiyaatu namnis maaliif akka dhiyaatu gargar baasanii beekuun akka irra jiru, kan kana hin goone kan akkasittiin of ilaalee maaliif akka dhiyaatu hin ilaalle akka inni rakkoo qabu dubbise. Kanaafiyyuu akkas jedha. Irbaanni gooftaa maaliif akka dhiyaatuu fi maaliif akka kennamu fudhatamu kan gargar baasee hin beekne, kan gargar baasee hin beekne, dhagna gooftaa dhiiga isaas in yakka. Isa kaleessa dheengaddaa miti, sabarreen gaddaas torbanarraa utuu hin ta'in har'ayyuu sa'aatii ma'as jirru kanayyuu utuu ittiin nyaatin dhiyaannes maaliif akka irbaanni qulqulluun kun dhiyaatu nummoo maaliif irbaata qulqulluu kanatti akka dhiyaannu gargar baafnee hin beeknu yoo ta'e dhagna gooftaa dhiiga isaas in yakkina. Kanaaf namni ammuma irbaanni gooftaa kun maaliif dhiyaate, ani immoo irbaata gooftaa kanatti maaliif dhiyaadhe jedhee namni of haa ilaalu. Namni of haa ilaalu. Sila waa kaasee ture. Namni yeroo tokko tokko na gargaara jedhee waan isan gargaarre kutaa keessa kaatee itti ittisu qaba jireenya isaa keessa. Attamittan isinii ibsa kana raammoon tokko tokko jiru bakkee kana keessa gaafa isinitti buutan du'aa ta'u. Iddoo kanatti maal akka jedhamu beeku matoo igiriifaa jedhu gaafa isinitti buutan du'aa ta'u guduunfamu. Yoo konkolaachiftan hin konkolaatu, yoo darbattan hin darbatamu. Akka lubbuu qaban isinitti mul'isan. Gaaf tokko tokko jireenya namoota tokko tokkoo keessatti akkas ta'anii iddoo jireenyaa keessa kan jiraatan jiru. Haguugamanii of dhoksanii waan keessa isaanii kee jiru dhoksanii kan jiraatan jiru. Dubbiin Waaqayyoo kun amma akkamii sana hiiknu. Qe'ee keessatti gaaf tokko tokko abbaa manaa fi haadha manaatu wal badanii nagaa fakkaatanii taa'u waldaa keessa. Taa'uu duwwaa moomini itti dhiyaatu irbaata qulqulluutti. Gaaf tokko tokko immoo ollaachi walitti bu'anii nagaa fakkaatanii dhufanii taa'u waldaa keessa. Taa'uu duwwaa miti itti dhiyaatu irbaata gooftaatti.
Si'a kan biraa immoo waajjiraaf bakka adda addaatti gabaadhaaf maasii keessatti rakkoo uumsanii dhufanii taa'u waldaa keessa nagaa fakkaatanii taa'uu duwwaamin akkuma sida jedhe irbaata qulqulluutti isin dhiyaatu. Egaa waldaan kiristiyaanaa geggeessitoon luboon wangeelaawwan dhimma kana irratti mari'atanii akka namoonni dhimma kana hiikuu qaban hiikamanii akka dhufan hidhamanii mini hiikamanii akka isaan dhufaniif torban lamaan irraa irbaata qulqulluu jira, torban sadan irraa irbaata qulqulluutu jira jedhama. Kan kana jedhamuuf namni iddootti waa hidhe sana akka hiiku, lafatti hidhame sana akka hiikamu kanaaf labsu. Kana duwwaa miti. Cubbuudhaa fi balleessaa tokko tokko shaakalanii sanammoo barsiifata godhatanii lafa ijoollee Waaqayyoo yommuu ga'an ijoollee Waaqayyoo fakkaatanii lafa ijoollee Waaqayyoo warri Waaqayyootti ba'eessa godhanii amanan hin jirretti immoo akka warra sanaa ta'anii kan jiraatan jiru. Jarri kun akka isaan of ilaalan of sakatta'aniif dubbatti waldaan. Dubbatu geggeessitoonni, dubbatu luboon torban lamaanarraa kan jedhanii fi fixatanii akka isaan dhufan. Harki Waaqayyoo gabaabaa miti, gurri isaas dhaga'uuf duudaa miti. Isinii bisa gidduutti cubbuutu jira. Kanaaf harki isaa isinitti hin bu'u. Kanaaf gurri isaa isin hin dhaga'u. Kan jedhuuf kanaaf fixatee namni akka dhufu kan barbaadameef cubbuun harka Waaqayyoo isa nama oolchu, harka Waaqayyoo isa nama fayyisu, harka Waaqayyoo isa nama hirkisu hin daangessa. Gurra Waaqayyoo isa nama dhaga'u akka nama hin dhageenye hin godha. Akkamittiin jedha dur wanti cimaaf jabaan harka Waaqoo daangessu maa'inni akkamitti jedha. Waaqayyoo of duraa kaasee darbuudhaaf itti jabaatee ulfaataa ta'ee utuu hin ta'in utuma karaa deemtanii mangadaa gurguddaa irratti badaan mul'atu wantoonni akkasii. Utuma karaa deemtanii mangadaa gurguddaa irras jira garuu waanuma isin harka kanaan fuutanii gatuu dandeessaniif baalammoo kuttan irra buusuu dandeessan tubtitii sirraa gudunfamu irrifatti hinnaatu simbirroo maxinnoo tokkotu du'e achirraatitiis yeroo isheen kaatu utuu itti yaadin yeroodhaaf maal ta'a namummaan keessan jedhe. Gaaf tokko immoo manuma kana keessatti teessuma gaafa gototanii gaafan maaloo bakka dhiisi. Waaqayyoof duraa kaasuu dadhabee harka isaa daangeessa utuu hin ta'in waan hin taane kana yommuu arguuf dhaga'u rifata. Nama wajjin ta'uu isaa kana jedha. Haatii fi abbaan gaafa ijoolleen isaanii ofirratti kaakkaa ishee kaakkaatu utuu isaan biran jiraatin gaafa isheen keessa gangalattee heeddu akka dhufanii mucaa isaaniiti waan ta'eef lafaan fuudhan. Jedhu maaliif akka eessa qabeen kee haa fuudhaa? Garuu harka isaaniif ulfaataa miti. Bishaan turraa dhiqa. Wayyaa sanarraa baasu ulfaataa miti. Garuu waan hamaa kanaaf sammuu isaaniitu hin uumamne, gadhee kanaaf sammuu isaaniitu hin uumamne Waaqayyo dhala namaarraa akkasitti rifata. Kanaaf inni harki isaa gabaabse. Kanaaf gurri isaa akka hin dhageenye godhu inni jedhu sun hin rifatu. Egaa isa Waaqayyootti rifatu kan namni gadi akka dhufu. Kanaaf dubbatama. Yoon gadi dhufe immoo ammuma akka gatu. Haaleluyyaa. Gadi akka dhufu
dhiisee akka dhufu jibbamaa tuffatamaa kosii kana akka dhiisee dhufu labsu. Inni kaan itti yaadee dhugumayyuu as deemee achi deemee as barbaadee achi barbaadee akka baallee kitaaba kanaatti ilaalee shakkulee kan dhufe jiras keessa. Jedhee iyyuu boo'ee egaa si beeka jedhee kan godhu godhee isa gochuu dadhabe immoo iddoo isaa isa wallaale immoo egaa jedhee kan dhufe jira. Kan immoo kana iyyuu lafaa utuu hin kaasin dhufe immoo jira. Kan immoo godhanii toora isaa utuu hin eeggatin godhan immoo jiru. Akkuma jedhan waan tokkoon isin ibsa kana. Ijoollummaarra immoo xinnoo ol siqanii maatiidhaa nyaata nyaatu bakkeedhaa yoo dhufan nyaati sun maattu akka qophaa'e keessummaatu jira moo hin jiru isa jedhu hin ilaalan. Harkuma dhiqatanii biratti kan lafa dha'uu barbaadan jiru. Egaa ijoollee warra hin jedhe immoo utuu harka hin dhiqatin iyyuu gootee itti dha'uu kan barbaadu jirti. Yoo isin harka kee fi dhiyeettan immoo harkuma isa turii isinitti qabdi. Jireenyi amantoota keenyaa kana fakkaata. Lafa barbaadan oolanii, waan barbaadan godhanii, jireenya barbaadan jiraatanii, amantoota keessa bu'anii kana sitti dhiyaatan. Waaqayyo isa kanatti rifata. Waaqayyo isa kanatti namni isa hin suuqa. Waaqayyo isa kana gammachuudhaan hin ilaalu. Kanaaf qoraa of ilaalaa. Mata dureen keenya kan jenne kanaaf qoraati of ilaalaa. Qoraa mana keessa ilaalaa. Maal jenna gaa isa fudhatanii fudhatanii kan jedhani ofii sodaatanii kan hin sodaanne tokko jiru. Isaan sodaatanii dhiisanii maaloo dhaqee fudhate kaa dhaqee fudhatte kaa maaloo kan jedhani gaskiya ta'anii. Of bira darbanii namuu kan isaan beeku. Yaada garaa geeddarannaatti ammuma akkasii littan akka of ilaaltan akka of sakattaatan. Dubbii Waaqayyoo kun kanaaf nutti hima. Akkasidha sababii akkasittiin iyyaanne jedhe sababii akkasittiin iyyaanne dhaqna gooftaa ta'uusaa maaliif akka dhiyaate utuu itti yaadine warri calluma ta'e dhufanii ija jabaatanii fudhatan kun firdii of irratti fiduudhaaf fudhatu. Dhiigni Yesuus Kiristoos, foon Yesuus Kiristoos, irbaanni qulqulluun fudhan. Firdii jalaa nu baasa malee firdii nurratti ta'uudhaaf miti. Du'a jalaa nu baasuuf malee du'a nurratti murteessuuf miti. Warri kana gargariin baasu firdii of irratti fidu. Egaa inni kan biraan warra akkasittiin utuu godhi yaadni akeekni saganteessini qophaa'in dhufanii dhukkubsatoodha. Utuu guyyaan du'aa sun hin gahin firdiin jireenya isaanii irratti waan faradame jireenyi isaanii dhukkubsataa. Inni kaan ittiin fayya. Inni kaan immoo ittiin fayyuu fudhata. Inni kaan immoo ittiin fayyee bu'aa isaa waan arguu fudhata. Warri kaan garuu dhukkuba fudhata. Dhukkubsatoodha. Fudhannee nu jireenya yoo ta'e, fudhannee nagaan dhowwata yoo ta'e, jireenyi keenya rakkina qaba. Fudhachuudhaaf wanti nu raasu jira yoo ta'e, jireenyi keenya rakkina qaba. Kanaaf namni qoree of ilaala. Eessan dhaqee ani gaaficha? Maalan dubbadhe ani gaaficha? Ollaa koo wajjin ani argama.
maatii koo wajjin ani attame, hiriyoota koo wajjin attame, waajjira koo keessaa hojjetaa akka kootii wajjin attame, maasii keessaa isa qotu akka kootii wajjin attame, mana barumsaan keetti baradhu kan isa wajjin baradhu wajjin attame. Ofa ilaalu namni tokko tokko jiru daangaa kan hin qabu. Daangaa haasaas, daangaa jireenyaas, daangaa hojiis kan hin qabu. Waan hundumaa keessa kan lixan jiru. Warra akkasii akka isaan of ilaalan, yoo of ilaaluu dhaabatanii yakkaa ta'u, yakkituu ta'u, yakkitoota ta'u, yoo akkasitti of qopheessuu dhaabatan firdii ofirratti fudhatu, yoo akkasitti sana ta'uu dhaabatan dhibeedhaaf saaxilamu, dhukkubaaf saaxilamu, fayyisuun saafee dhukkubsachiisaa ta'a, oolchuun saafee mi'a gati jabeessa kana, qoricha gati jabeessa kana. Iyyee waa'ee qorichaa lafa ga'ee dubbadhu qaba. Saatiin koo garuu deemaa jiran beeku. Kan dhukkubsate dhukkuba isaatti akka fayyu, kan dhukkubsate immoo akka hin dhukkubsanne yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Hojii eegamuutaa boqonnaa sadii lakkoofsa 19 yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Kan dibame akka ta'e yeroo darbe utuutti yaadni fudhate yoo ta'e amma immoo utuutti yaadni fudhachuun dhufee dhibee kanaaf saaxilamuun jira yoo ta'e akka akkasitti ta'a. Dhibee isa darbeerraa akka fayyu, ni dhibee isa darbeerraa fayyaa ta'e immoo isa taa'u kan akka hin dhibamne yaada garaa isaatii hageeddaratu, yaada garaa isheetii hageeddaratu. Kanaafuu hojii eegamoota boqonnaa sadii lakkoofsa 19 yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa, jijjiirradhaa. Haleluuyaa. Yaada garaa keessanii ariifachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli Waaqayyoo gargar baafadhaa. Yaada garaa keessanii ariifachuudhaan of jijjiiraa. Jaalala Waaqayyoo gargar baafadhaa. Roobni boqonnaa 12:2. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa, jijjiirradhaa. Jaalalli Waaqayyoo inni kennaa isaa namaa kennu maaliif akka ta'e addaan baafadhaa. Haleluuyaa. Jaalalli Waaqayyoo maaliif akka ta'e addaan baafadhaa. Maaliif akka nu jaallatu? Waaqayyoo cubbuu wajjin nu jaallate miti. Cubbuu nurratti jibbaa nu jaallate. Akkasitti dubbii Waaqoo sana sama jedha. Maal ittiin kadhanne yeroo baay'ee maal jennee kadhanne? Ani cubbuun jibba malee cubbamaa hin jibbu jettee ta'u jennee kadhanne. Ani cubbuun jibba malee cubbamaa hin jibbu jettee ta'u. Cubbuun isa ilma isaa harkaa baase. Kanaaf cubbuun jaallatu Waaqayyo. Bara namni cubbuu akka buddeenii nyaatudha barri kun. Bara namni cubbuu akka ixaanaa akka sandalii urgeeffatudha barri kun. Bara namni cubbuu akka karaa bal'aatti irraa deemudha barri kun. Amaleeffannaa guddaa godhate. Eenyu har'a biyya lafaa kanarraati eenyu har'a gantuu gansiiftuun eenyudha? Amantoota, tajaajiltoota. Warra amanan miti. Nama tokko fangaaf tokko dhugaa bayuudhaaf jedhe. Manni koo naannoo mana sirreessaatti dhiyoodha. Dargeen mana sirreessaatti dhiyoodha. Manni sirreessaa dargeedhaa jaatoodhaa jechuu dandeessu. Karaa tokko immoo dargeedha. Adabamee nu bira dhufe. Nama geggeessa aanaa tokkooti. Akka tasaa ta'e nama rukutee dhufe nama namannee dhammoodha.
Gaafani itti waa himuutti gaafa qabu. Dhiisi waan ati deemtuu beeka. Amana jechuu barbaadda himmate. Ani fagoodhaan itti dhufaa jiru. Haasaama keessa gaafa dhiisi. Ammati amani jechuu barbaaddaati dhiisi argeera. Maalan godha amanee isiniif immoo maal godhe? Warri waajjira kee wajjin jalina hojjennu ee'uudha. Warri wajjin jedhe waan baay'ee seenaa sawasitti. Warri wajjin kana goonu. Eenyu fa'i? Waa tokko yaadadhe gaaficha. Banaa mana kootii cuftanii ofiitti hin galle warra kaan alatti itti iftanii isa jedhu sagalee Waaqayyoo keessa isan yaadadhe. Amantoonni keenya lafa dhaqanitti karaa namatti cufu malee, tajaajiltoonni keenya lafa dhaqanitti karaa namatti cufu malee, iddoon kun mi'aadhaa, urgaadhaa, qajeelaadhaa, qulqulluudhaa jedhu jireenya isaanii irra hin jiru. Hin jiru. Egaa ofii keenya duwwaa isa miine sanaafu akka yaada garaa kee jiran nu barbaada Waaqayyo. Nami tokko nama gufachiisuu sana dhagaan daakuu guddaan itti hidhamee tuuchuba kee utuu bu'e wayyeedha. Ofii yaada garaa kee darachuu duwwaa misan keenyaa isa miine sanaafu ishee miine sanaafu yaada garaa kee darachuu qabna. Ani balleesseera jedha. Ani si yakkeera. Nami sitti murteessin ofitti murteessu. Namni isinitti murteessin ofitti murteessa. Yeroo kana qorichi isin fudhattan har'a isin fayyisa. Qorichichi qophaa'ee jira. Dhibee keenya hundumaaf qoricha kan ta'u, dhibee keenya hundumaatti kan nu fayyisu, dhibee namummaatti, dhibee maatiitti, dhibee sabaraatti, dhibee qabeenyaatti kan nu fayyisu. Qorichi qoricha caalu nuuf qophaa'eera. Hakiimonni as gidduu jiru. Waa'ee wanta hakiimii wal qabatu dubbachuu barbaade, waa'ee hakiimii as gidduu jiru dubbachuu barbaade malee mul'ata argeen dubbachaa jira. Tokko qorichi akkas godhu. Bishaan baay'isii dhugiiti. Utuu waan tokko nyaatin bishaan baay'isii dhugiiti. Qoricha kanatti dhugii. Qoricha kanatti fudhu'e. Ni tokko immoo biddeena nyaadhuute. Waa dursi itti fudhadhuuti qoricha itti fudhadhuun adda adda. Nyaata keessa kan milituus jirti jechuudha qoricha sana. Ishee akkasii utuu nyaata nyaatiitti liqimsu jechuudha. Takka immoo nyaata malee fudhachuun dhibee biraa fida waan ta'eef yoo itti nyaatan malee hin ta'u. Waldaan gaaf tokko soomaaf sagada labsiti nama fayyisuudhaaf. Egaa sanuma yookaan shawwadan immoo jiru. Waa'ee warra dhukkubsatanii mini'am. Warra dhukkuba garaachaa, dhukkuba sukkaaraa isaanii yeroo qammasanuu rakkoon qabu garuu gaaficha nama waan tokko namatti nagaamu utuu dhiisee dhufanii sukkaarichi nama kuffisu. Si'a tokko immoo nyaatanii dhuganii ma dhufanii wangeelatti lallabanii kadhannaan kadhatamee galu. Inni kadhannaan gaafa nyaatanii dhuganii nama tolchine, nama fayyine, nama gargaarre sana jala dhokatee inni ba'u gaaf tokko immoo soomaaf sagadi sanarra caala jedhanii ji'a keetti guyyaa tokko yookiin guyyaa lama yookiin torban lama akkasitti labsanii isa jireenya amantootaa Waaqayyo biraa hambisu irratti Waaqayyoon hin kadhatu wangeelatti lallabu. Tarii kana lamaan jala kan miliqe jira. Yoo akkasitti hin fayyinu ta'e eessattuu hin fayyinu. Dhibaarree hin fayyinu, moorree hin fayyinu. Iddoo biraa dhannee isa bakkee kana keessaa
birriidhaan bitamu itti fudhannee itti dibannee hin fayyinu. Kan nu fayyisu buddeenni Gooftaa, kan nu fayyisu dhiigni Gooftaa as jira. Dhibee keessa isa mul'ataa bisa kaphataa irraa isin fayyisa inni qophaa'e kun. Akka nu gargaarutti yaada garaa keenya deeggarachuutu qaba jira. Qoricha harka turiidhaan hin qabu. Hin qabu. Ogeessa tumee yoo lafa boo'iyyuu fuudhan. Yoo lafa boo'iyyuu fuudhan. Garuu gaafa tokko tokko immoo kan itti gargaaraman lafaa fuudhan. Birrii mootitti beeku. Erga lafa bu'ee innoo ofiisaatti dhukkuba biraa fudhateera. Egaa ogummaa warra kaanii kennite dhiifama. Gaafa tokko maanguddoo tokko takka turan mana keessa utuu kosiyaataa jiranii qoricha inni isaanii kana dura dhukkubsatee liqimsaa ture saanduqa dudduubatti harca'ee argatan. Afaan isaa innatti dhugaa ba'an jaartii kana beekam argatanii arataa ko lafa kaadheen jedhani baadiyyaadha. Arataa ko lafa kaadheen saantibatitti ba'e jedheetanii akka ogeessa jajetti mini nima falfalame. Anaafite gaafa qodaasa akkas gatudhani lafti manni kun hin deemanan hin beekte yoo maqaa dheeraa qabu shifarra manni kun deemaa jira maal shifarra hin jedhan ituma jedhu dubbachuu dadhabe akkasiin kan deeman. Sana booddee akkas hirkachuu isaanii beeku malee of hin beekan. Sana booddee sireedhaan baatanii mana qorichaatti geessanii achitti dhaqanii ciisanii yaalamanii fuula isaanii kana gugurraachise. Maaliif akka dhaqe sana? Qoricha harka turiin hin qabani. Qoricha kana immoo akka malee fudhatan. Yoo akka malee fudhatan maal ta'a? Dhukkubata. Akkuma sida gubbaatti caqasanii dabalan. Haalluuyaa. Dhukkuba akka hin taanetti fudhatan. Fayyinaaf akka ta'utti fudhatan. Nus fayyinaaf laala. Egaa akkas jedha yaada garaa kee darachuun keessan ija gaarii godhatu. Maatiyoo 3:8-9 Maarqos 1:3-4 arganna. Maatiyoo 3 lakkoofsa 8-9 Maarqos 1:3-4 yaada garaa kee darachuun keenya ija godhachuu qaba. Isa calluma jedhanii irra dibanii darban fakkeessanii darban utuu hin ta'in nurraa mul'achuu qaba. Nurraa calaqqisuu qaba. Nurraa ifuu qaba. Namatti mul'achuutu irra jira. Abaluu hin jijjiirame isa jedhansa. Abaluu hin geeddarame isa jedhansa. Lakki amantiin kun abaluuf hin ta'e isa jedhansa. Waa dhugaa sinii ba'u. Waggaa 20 waggaa 15 achitti namni gara waldaa kiristiyaanaa kan dhufaa ture. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoositti amanii. Yoo Yesuus Kiristoositti amanuu baatte hinduuta sitti faradamaadha jedhanii mandara kee deemanii magaalaa kee deemanii gara waldaa dhufaa ture miti namni. Jireenya amantootaatu dhugaa ba'aa ture. Dakki abaluu erga gaafamaniiti hin jijjiirame. Haasaan isaan jijjiirame. Adeemsi isaan si jijjiirame. Isa hamaa godhu argeen beeku ergasii jedhe. Warri waldaa dhaqan kan isaan ittiin beekan nama hamaa dhiisuu isaaniiti. Jallina dhiisuu isaaniiti. Hammeenya dhiisuu isaaniiti. Kanaanitti namni jireenya isaanii irratti hawwe lakkii dhugaa siinoo si geedde sagaleessa wal gaafatan malee itti baasanii lakkii siinoo si geeddare maal jedhu gaa yeroo dhaqan
inanna qaalisa mantii kee kadhaqee fudhaa erga akkasa nama godhate humna nama na'e jireenya isaanii irraa mul'ata namummaa isaanii irraa mul'ata. Egaa kanaaf yaada garaa geeddarachuun keessan jijjiirrachuun keessa sun ija adolatu haa mul'atu bakkeetti ba'e haa argamu bakkeetti ba'e gaaf tokko tokko tajaajilaa ta'u amanaa ani baranitti gooftaa amane tureera ani tajaajiluun koo tureera waggaa manaa tajaajileera dinqiin akkasii tokko harkatti hin ta'a hojiin tokko wanta akkasii ta'eera jedhamee irraan moon jiru. Harrabarra jira malee irraan moon jiru. Gaafa dirree namarra dhaabadhu kanarraa gaafa gadi bu'an immoo hattuu, sobduu, moortuu, dhibaartuu waan namaa ta'utti weennamu hin jibbu akka tarkaa balleessan barbaadu. Isaan biratti tajaajilli namaa fudhatama argate hin jaallatan. Qeen namaa yoo ol ka'aa deemate hin jaallatan. Hin gongomu, hin aadu waan namaa ta'e sana. Kanaaf isa afaan hin dubbatan utuu hin ta'in isinirraa mul'atu, isinirraa beekamu. Ijaa godhatu isa biqilaan isaa duwwaan dhaabatu utuu hin ta'in isa keessa koonu jira jedhee dubbatan duwwaa utuu hin ta'in haa mul'atu bakkeetti ba'ee. Iji amanuu keessanii, iji yaada garaa geeddarachuu keessanii isinirraa haa mul'atu. Yaada garaa geeddarannaa kana namoonni tokko tokko yaada garaa geeddarannaa kana namoonni tokko tokko hin fakkeessu. Yoo ammatu tajaajilaan waa dubbatu dubbiin isaa immoo garaa namaatti bu'u tokko yoo argan warrumti kaleessa mana biraa qaban ni ilaalu mana. Egaa tajaajilaan waaqayyoo hin qabu. Tajaajilaan waaqayyoo agartuu isaa hin qabu. Namoota akkasii kana immoo gaa'ee sobanii kana ergaa dubbachiifataa waan lakkoofsan qaban. Maal ammaa ergaan sirratti dubbatan jireenya baruu wal fakkaataa yoo namoonni immoo galu. Maalli waaqayyoo gumee? Maalli waaqayyoo gurwaan sanaan hin gumee? Waaqayyo waan isaan garuu deemu. Isaan sun hin fakkeessan, inni sun immoo fakkeessaa darbuu hin danda'u waan ta'eef wal biratti qabaman. Nu achitti qabamu. Ilaa as gidduu jirta namni yoo ta'e. Akkasitti kan rakkoomsanii lafantumaatti dhaqanii mataa ta'an jiru. Tajaajila waaqayyoon qaamne kan shawwadama asitti. Shawwadama. Shawwadamaan kun afaan seenaan kan hin miliqa. Hin miliqfama. Warra akkasitti hin fakkeessanii jiraatan lakkoofsa turan. Jireenya isaanii keessa rakkina jira, mana isaanii keessa rakkina jira, lafa sagantaa ergaan isaanii cimaa, habbuu isaanii galamu cimaa. Jireenya baruu fi habbuu ishee waliin fakkaatu jireenya baruu habbuu isaa waliin fakkaatu. Akkasiin deemuu baadiyyaa isaatti. Iboofuun tokko tokko mana keessaa achi qola sanaa kaasanii kutaa hundumaa keessa kosii haqanii fidaniitti. Asitti walitti qabu. Dhuunfaa kanatti lafa namni agarreetti. Gaafa tokko tokko keessummaan kun dhufanii taa'u. Iddoo sana keessatti waan biraa ta'e lubbuu godhatee jechaa dhufa jiru. Raammoleen xixinnoon tokko tokko jirti yoo maqaan kan jibban jiru waan ta'eef. Inni isaan qofaatti qaban sun
Raammoo tokko baasee diwaama rifeensa qabu tokko. Isa kam keessa? Isa qulqulluu sana keessa. Akka kosiinsi naannoo sinee biyuu qulqulleessaniif jireenya akkasii jira. Da'oo keessatti cubbuu qabatu qaba. Raawwatee dhiisuu kan hin barbaanne, raawwatee bira hafuu kan hin barbaanne jiru. Gaaf tokko tokko jireenya isaa irratti salphinni tokko tokko ta'a. Akkasatti cubbuun gama lamaan bakkeetti baay'ee. Maqaan qulqulluun keenya tokko tokko dafee bakkeetti baay'ee, tokko tokko immoo turee bakkeetti baay'ee. Waa'ee jireenya keenyaa tajaajilaatu nuu mirkaneessa miti, macaafa qulqulluutu nuu mirkaneessa. Cubbuu hojjetanii ergaa kan dhaggeeffatan jiru. Jal'ina hojjetanii hatanii sobanii ejjanii kan ergaa dhaggeeffatan jiru. Gaafa ergaan abdiin gaafa isaa itti dubbatu rakkoon qabu jechuudhaaf kan jedhan jiru. Homaan jedhu jechuudhaaf kan jedhan jiru. Homaan jedhuuni namoota baay'ee galaafateera. Baacaan faarfannaa isaa kenna. Homaan jedhu namoota baay'ee galaafateera jedhe. Kanaafiyyuu jireenyi keenya shakkisa jedhe. Gamanas waa isa hin jirre, gamanas isa waa hin jirre, gamanas isa waa hin jirre, dudduubas isa waa hin jirre, fuulduras isa waa hin jirre ta'uutu irra jira. Waan namaa fudhanne hirmaata qulqulluu tokko jireenya keenya qulleeffannee jireenyi keenya isaan akka tarkaanfatu guddina barbaachisu akka darbinuu fudhanne. Inni kan biraan isa kaleessaatti yaada garaa geeddaranne isatti hiikamuudhaaf isatti akka qulloomnu fudhanne. Gaafa isatti fudhannu mucaa Waaqayyoo taana. Qaama Yesuus Kiristoos ta'a. Gartuu mootummaa Waaqarraa ta'a. Jireenya bara baraatiif nu qopheessa. Yoo toonni isaa akkasitti hin eegamne ta'ee rakkisaa. Cubbuun kun akka dubbatamu kan hin barbaanne immoo jiru. Cubbuun akka hin dubbatamne kan barbaadan jiru. Mana yaalaa hodhattanii akka hakiimiin gaaffii isin gaggaafatu baay'ee isaan barbaadan. Akka inni isin qaqqabu hin barbaadan. Hakiimiin immoo gaafachuu isaatiin waan argatu qaba. Qaqqabuu isaatiin waan argatu qaba. Tarii dhibee nama kanaa bakkeetti bayu nama kana tuqeeraa illaataa bakkeetti bayu nama kana dhiyaa namummaa iddootti mul'ate qabaa laataa kan jedhu waan godhu qaba. Inni kan biraan madaa qaba yoo ta'e ogeessi madaa sana hojii qoricha ittiin namu maal godhare irraa quncisa. Nana nama sikit kedamini hin quncisa irraa hin soqarra amma ni maal ta'u hindirra keessaa inni tortoraan sun irraa ka'e namni inni fayyaan qoricha argatee fayyuu qabu amma inni bakkeetti ba'ee dhiiguu danda'u kan dhiiguu dandeenye jirarra keessa yoo isarra keessatti naqan fayyina taatu ta'in dabalee maluu dhibee biraa ta'a. Warri jibbanis warri jaallatanis waa'ee yaada garaa geeddaradhaa dhaga'u tura jira. Solloqamee irraa ba'uu qaba. Yoos malee hin fayyisu. Yoos malee hin fayyisu. Yoos malee hin oolchu. Yoos malee hin eebbisu. Yoos malee nagaan kennu. Yoos malee hin boqochiisu. Hoo! Egaa akka fayyisuuf eenyuyyuu numatti qabata madaasa. Yoos malee hin fayyu. Dubbiin Waaqayyoo gaafa lallabamu kadhannaa jabaan gaafa kadhatamu namoonni suuta dhaqee kan gadi ba'an jiru. Itti fufaa laalaa mandara keessattis waldaa keessattis kadhannaa jabaan kan hin jaallanne rakkina qabu jarri. Dhukkuba qabu dhukkuba isaaniitti akka madaa isaaniitti bu'ee akka fayyan hin barbaadan. Kanaafuu dubbii
dubbii Waaqayyoo immoo isa madaa sanarra bu'ee fayyisuudhaaf isa sanarraa kaasuutu irra jira. Kaasuutu irra jira. Kaasuutu irra jira. Kaaduu dubbadheetan kanuma irratti. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 39-41 gaaf tokko Yesuus Kiristoos akkas jedhe warra Fariisotaatiin. Kubbayyaadhaaf waciitii duuba isaa mul'eessite garuu keessi isaa sassataaf ammeenyaan guutuudha. Isuma bakkee isaa uumetu keessa isaas uumee jedhe. Luqaas 11:39-41 warra Fariisotaatiin isin kubbayyaadhaaf waciitii duuba isaa bakkee isaa mul'eessitu keessi isaa garuu rakkina qaba hin qulloofne sassataaf ammeenyaan guutuudha. Egaa hin gowwoominaa isuma bakkee isaa isa isin qulleessitan uumetu keessa isaas immoo uumee jedhe. Jireenyi amanaa tokko, jireenyi tajaajilaa tokko, jireenyi hojjetaa tokko keessi isaas bakkeen isaas eegamutu jira. Keessi keenya Waaqayyoof, bakkeen keenya namaaf. Dhageessaniitu? Keessi keenya Waaqayyoof, bakkeen keenya namaaf. Guutumaan guutuutti immoo abbaan namummaa sanaa Waaqayyoo. Maaltu na rakkise waa'ee bakkee koo keessaa kan jiran jiru? Maaltu na rakkise waa'ee bakkee koo keessaa? Bakkee kootti maaliif qabamtuu kan jiran jiru? Keessi koo qulqulluudha. Keessi koo sirriidha. Akka bakkee koo laaltan miti. Keessi koo nagaadha. Egaa keessi koo Waaqayyoof taanaan maalaan godhata bakkee kan jiran jiru? Warri kaan immoo isa hamaa keessa kaa'atanii akkuma jalqabaa kaasee dubbachaa ture bakkeedhaan sirrii kana godhan jiru. Namni keessis bakkeenis sirrii wal fakkaatee jiraachuu irra jiru. Keessis bakkeenis wal fakkaatee jiraachuu irra jiru. Waaqayyo isa bakkee keenyaa dhugumayyuu Waaqayyoon hin tajaajilu. Waaqayyoof tajaajila malee. Keessa keenya tajaajila Waaqayyoon. Keessi keenya immoo nama tajaajilu. Bakkee keenyatu nama tajaajila. Kanaafiyyuu Waaqayyoofis namaafis of eeggachuutu, of qulleessuutu, of jijjiiruutu dura jira. Keessi keenya qulqulluu, bakkeen keenyas qulqulluu ta'uutu isa dabala. Waa'ee keessa keenyaa quban qabnu, waa'ee bakkee keenyaa quban qabnu, gatamoo taanee jiraachuu hin qabnu. Efesoon keessa immoo akkas jedhe. Qulqullummaa qajeelummaa isa fakkaatti Waaqayyotti uumame uffadhaatii jiraadhaa. Keessi qulqulluudha yaada garaa geeddarateera. Bakkeen immoo qajeelummaa qulqullummaa dhugaa isa Waaqayyo fakkaatti isaatti uume sana uffadhaatii jiraadhaa. Nuyi hamaa uffannee hin jiraannu, salphina uffannee hin jiraannu, badiisa uffannee hin jiraannu. Qajeelummaa qulqullummaa isa Waaqayyo gaaficha fakkaatti isaa godhee uume sana uffannee akka jiraannu akka deddeebinu barbaada. Kana goonee isa nuuf qophaa'e sanaan akka gargaaramu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf abaayisa. Kadhanna Waaqayyo. Eenyu sitti faradaa, eenyus quba sitti qabaan jiru amma. Dubbiin Waaqayyo kan quba sinitti qabaa oole, kan keessi keessan rakkina qabu, kan bakkeen keessan rakkina qabu, rakkina keessan lamaan saayyuu sirreeffadha. Warri silayyuu immoo sanaaf qophooftanii
jireenyi keessan dubbii waaqayyoo wajjin wal argatee hafuura qulqulluu wajjin wal simatee dhuftan immoo ayyaana guutama waaqayyoo isa guyyaa guyyaatti nama guutu sana ofirratti dhaggeeffadha. Haleluuyaa. Amma yeroon kun yeroo nu itti yaada garaa keenya jijjiirran. Anatu sitti balleessee, anatu karaarraa kaatee, anatu innatina akkana gargaaruuf naalaatti akkana hin gargaarre godhee jedhaati ofitti mura. Namatti hin murina. Nama ofitti faradetti hin faradamu jedhe. Nama ofitti faradetti hin faradamu jedhe. Nama ofitti muretti muramu jedha. Ofitti muraa. Waaqayyo murtii isinirraa kaasa. Murtii isinirraa kaasa. Murtii ollaa isinirraa kaasa. Murtii safaraa isinirraa kaasa. Murtii waajjiraa isinirraa kaasa. Murtii karaarraa isinirraa kaasa. Murtii karaarraa jallatee isinitti dhufe isinirraa kaasa. Isin dura ofitti mura. Waaqayyo isa isinitti murame isinirraa kaasa. Tarii si keessa taa'ee isa sibiraa lolaa jirata. Ishee sibiraa lolaa jirata. Tarii si keessa taa'ee maxxanee warra naannoo keessa jiran sana lolaa jirata. Kanaafiyyuu inni nuu qophaa'e, inni nu fayyisu, jireenya keenya akka fayyisutti anatu balleesse. Ijoolleen koo balleessaa qabu, ijoolleen koo seeraan hin eegne. Haleluuyaa! Ijoollee koo seeraan hin eegne. Ani akka amanaatti miti. Abbaa manaa koo seeraan hin eegne. Haadha manaa koo seeraan hin eegne. Namummaa koo seeraan hin qabanne. Jiruuf jireenyi koo seer maleessadha. Anatu badii qaba jedha Waaqayyotti. Kadhannaa tokko duwwaan kan harka keessa Waaqayyotti qaba. Ilaaya Waaqayyo. Qoricha isa biyya lafaa kana fayyisu, fayyisaa biyya lafaa isa ta'e, nuuf immoo gaachana keenya, addannoof alaabaa keenya isa ta'e, isa fudhammannee namummaa keenya lubbuu keenya jalaa qabnu, isa nuuf laatte sanatti gufannee, ittiinis qabnee cabsinee, ittiin dogoggorsinee, ittiin karaarraa kaannee karaarraa kaachifnee fuula kee dura jirra. Yaa isa jiraata sa'aatii kana nu maari'ati. Nu maari'ati. Nu maari'ati. Kanarraan kan ka'e hafuurri keenya dhukkubsataadha. Afaan haaraan keenya dhukkubsataadha. Faarfannaan keenya dhukkubsataadha. Lallabni keenya dhukkubsataadha. Kadhannaan keenya dhukkubsataadha. Galanni keenya dhukkubsataadha. Maatiin keenya tokkummaan isaa dhukkubsataadha. Ollaan keenya dhukkubsatoodha. Biyyi keenya dhukkubsataadha. Qilleensi keenya faalamaadha. Yaa isa jiraata dhibee kanatti nu maari'ati. Dhibee kanatti nu maari'ati. Dhibee kanatti nu fayyisi'ati. Maqaa Gooftaa Yesuusiin, maqaa Gooftaa Yesuusiin nu maari'ati. Harka keenya dubara keettoo hin jechuun danda'u dhibamaadha. Harraba keenya tuqaleenee waa'ee kee dubbachuu hin danda'u dhibamaadha. Agartuu keenya danda'e fannoo kee ilaaluu hin danda'u dhibamaadha. Miilla keenya dubara iddoo qulqullaa'aa dhufuudhaaf roqoma dhibamaadha. Garaa keenya fuula kee duratti gammadaa miti rifataadha. Waaqayyo dhukkuba kanatti nu maari. Dhukkuba kanatti nu maari. Dhukkuba kanatti nu fayyisi. Dhukkuba kanatti nu hiiki. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nama gargaartaa nu gargaari. Akkas jettee kee yeroosi bidiruu kee kana qarqaraa gara gidduutti kutadhaa jetti. Qurxummii qabuudhaaf iskiyoo keessan darbadhaa jetti. Waggaa dheeraa caafirra kana deemu. Waggaa dheeraa qarqara kan dhabdan. Waggaa dheeraa qarqara kan jiran. Waggaa dheeraa kan qarqara dhaabanne. Gara walakkaatti akka nu isinnu. Gara walakkaa jireenyaatti. Gara walakkaa nagaatti. Gara walakkaa fayyaatti. Akka nuyi kutannu barbaada.
Abba, qarmii ta'e kana boqqollaas keessa kan jiran, girdii ta'e kana boqqollaas keessa kan jiran, midhaan gumbiitti gadi ta'e hunduu haniyaatu. Midhaan gumbiitti gadi ta'anii, sabni gannaa keetti lakkaa'amu ta'anii, maqaan Yesuusiin haniyaatanii. Hafuurri mabadiisaa godhu hafuura. Hafuurri talabadiisaa godhu hafuura. Hafuurri akka hin lakkaa'amne godhu. Hafuurri akka isheen hin lakkaa'amne godhu. Maqaa Yesuusiin hafuura. Ameen. Hafuura. Ameen. Hafuura. Ameen. Waan nu dhageessiif, waan gara keenyatti fuula kee deeffatteef, araaraaf dhiifama nu gochuudhaaf harka kee waan nu bal'ifteef, yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Jireenya dubbii kee argate, jireenya dubbii kee argate kanaaf namummaan ana jedhee ol ka'u, ana jedhee mul'atu, ana jedhee dubbatu, ana jedhee dhiyaatu, ana jedhee ofitti bu'u, ana jedhee boo'u kana waan akka jajjabbi baqannaan galata kee Waaqayyo galata kee. Egaa inni nuuf qophaa'e kun jireenya malee du'a nutti hin ta'in. Firdii jalaa nu baasuu malee firdiif nutti hin. Dhukkuba qabnu hundaatti isa nu fayyisu malee dhukkuba nutti hin ta'in. Har'aa kaasee dhukkuba garaachaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba giffiitii, dhukkuba kaanserii, dhukkuba adda addaa, dhukkuba narvii, dhukkuba manaa, dhukkuba maatii, dhukkuba wayinii, dhukkuba dallaa, dhukkuba gorontoo, dhukkuba qadabukoo, dhukkuba keesha, dhukkuba jireenya hafuuraa kanatti nu haa fayyisu, nu haa fayyisu, nu haa fayyisu, nu haa fayyisu, nu haa fayyisu. Milikinni addaa tokko maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'uuga. Jireenya jennee ammanne jireenya ta'uunsaa nuuf haa dhugu. Maqaa isatti nu jaallatte gooftaa Yesuusiin ameen. Noora sinaa eebbisu, sinaa eebbisu.